maal wal goone boo waliin xuynu أستاذ باجي قاري ما شاء الله ربي سر رجالة لكن ودي بفت نجارة oo ناوري zaaraata nagaafanna aamina واقعي ساي بسون zaaraa jetti zaaraa dhufe zaaraa Boowwan jira rabbiin na afaan si buuseeti osoo namni osoo bosona keessa deemuu jedhan godoo waraabessaa afaan seena jedhan osoo deemtuu tiktook ganda kana dhuftee mi ofi Zara Zara Ustaz Zara. Malgastiin erginaan dhufee maal waas barbaacha dhufe garuu afaan kee kun safuu gata yeroo baay'ee beektaa. maal jedhame amma baala gitti maarretti maaliin jedhe waan jedhu okay waan jedhu amma dhaggeeffadha game laaliif himna nama Yesuus dubartii ta'ee dhalate moo dhiira ta'ee dhalate yaa obbolee so'aatiin kun maaliif naamusa hin qabaanne garuu nama guddaa miti. Maal ta'e akka dhalate hin beeku. dhufe gaa harargee fe'entee hin qabnu alhamdulillah Yatee fangana jedha afaan kaayyee dhume itti akaarata awwadaa dhaqqiti mirkaane qotu dura waa'ee wangeelaatu waan qabdu Quraanni ati guutuun Ani baay'ee naamusa qabaachuudhaaf naamusa irraa fagoodha. warra tasfaaya adaqu Zaaraa wangeela sirra beeka ati mee quban qabdu waa takka waan wangeelaas quraan quban qabdu mee dhiisi zaaraa tana mucaa kee waan tanatti wallahi hin beeytu waa takka Okay, jechuun ati naamusa godhachuudhaaf tattaafadhu yaa obbolee. maa naamusa maal faa fakkeenya Atiif naamusa. dubartii sirra beeka ummata pheenxee dhugaa orjinaalaa wajjin haasaamee fira dhiisete waa takka hin beeytu fira akkasumatti justice jedha sanuu afaan ingiliffaatiin nu rakkoof okay ayya zaaraa maal jette zaaraa nama maa tuffattan si jamma. waan jedhe Yesuus Kiristoos dubartii ta'ee dhalate moo dhiira ta'ee dhalate Maal ta'e dhalate jechaa jirta yeroo dubbistu sammaa siin jedha quraan wangeelli. ani waan keensi gaafadhe ani abboon maan na diddoo Sa'aatii digdamii afur isuma arrabsaa oolcha isuma okay waan jedhe maal jedhee arrabse okay wahuma takka yooni han dhiifama sin gaafanne waan wangeelliin je'in tan an jedhe amma takkuma naimi takka bicha dhiifamaa saba kiyyaniin kijibeen jedha naimi qoosaa jirta. hamdi ni fudha ni dhageessanii mi jedhan abu sabraddiin wahuma takka qofa yaa jaran naan kijibee dhiifama jara keenyaan jedha amma isumaanii jedha zaaraa yaa biyya lafaa yaa warra tiktookii pheenxee ortodoksii hawaasa qoqqan muslimaa ka Itoophiyaa waliigalatti kutaa kudha takka dhiifama naan kijibe tiktookii irratti Yesuus arrabsee kanaan jedhan jedha wahuma takka qofa naimi Wangeelli dubbii rabbii mitii jedhetti amanaa wangeelli. Me jiddumaanu Kiristaana walla ke Abdulhakim Abdulkarim. okay naaf hin himne maal godhare amma ayyee maal jette zaaraa Dubbii rabbii mitii quraanni dubbii waaqayyoo miti wangeelli dubbii waaqayyoo miti yoo jettu kiristaanni akkasitti amanaa kun tokko arrabaa. Wangeel akkasin jenne baran wangeelli guutiin dubbii waaqayyootiin hun jettan hin jedhe dubbii waaqayyootiin miti wangeelli guutuun Akkamitti beekte guutuun dubbii waaqayyoo okay kan taate. goobas wangeela ni qabdaa Ani quraanni kee guutuun dubbii rabbii miti yoo siin jedhe yoo ragaa naa kan ita ragaa sirraa hin fudhadha bakka naa fi dumaan sin jedhan hin lolu ka maaltu na lolchiise zamana ragaati amma lola maaltu arrabsoo miti siifi duure ragaa maal naa fidda quraanni dubbii rabbii akkan taate. naa fiddaan si jedha amma keen na gaafatte kee dur na gaafatte si dhufee bar wangeelli dubbii rabbii waaqayyooti sagalee waaqayyooti miti jettanaan jette eeyyee wangeelli ni qabdaa hin sin Kiristaanni jedhama akkasii amanu jira ati jettee kiristaanni akkasii amanu. ani amanuu kee maaltu na galcheeni ani amanuu kee waan wangeela irraan si garsiisuu deema Maan agarsiiftaree dubbii rabbii. wangeela hin qabda wangeelli guutuun sagalee waaqayyootii miti sagalee harree keessa jira sagalee namaa jira sagalee seexanaa jira sagalee barattootaa jira sagalee waaqayyoo jira sagalee horiitu jira sagalee ruumiitu jira sagalee okay barcumaa. waan siin jedhe okay amma maa sa'an gubinka waan siin jedhe gaafii lamarraa utaate Yesuus dhiira ta'ee dhalate moo dubartii ta'ee dhalate naan ni diddee takka jedhe ofiif gaafii na gaafate jebota mee kanatti si deebisaa Sa'aatii 24 wangeela dubbistaa irraa nama gaafata. sa'aa 24 qaban yoo sa'aan 25 taate 25 illee naan dubbisa naan lallaba sana jechuun abiyyii miti Doonaald Tiraamp biyyaan jiru nan dhoogu waaqayyo Yesuus osoo dhufe nan dhoogu waan jedhe ammoo hojjechaa tuma waan sin jedhe na dhageesse ni haasoytamoo ni haasoy tartiiba na dhaggeeffadhu ka na dhaggeeffadhu mee na dhaggeeffadhu waan sin jedhe gaafii ni deebistamoo hin deebistu Maal na gaafattee sii deebisa. okay ase waan si gaafadhe Yesuus dubartii ta'ee dhalate moo dhiira ta'ee dhalate Wangeela keessa maa siin jedhe of. ani hin beeku si wangeela keete quraana kiyyaa miti wangeela keen si gaafadhe
Eegaatiin dubbisteen argine. Ni beeyt. Okay. Inni beeyt. Yesuus dhiiratee dhalatee moo akka keetiitti akka kiristaanaatti dhiiratee dhalatee moo dubartii? Yesuus kan jedhamu kun dhiira moo dubartii eeyyee? Siif maalidha dur? Siif maal ta'edha? Ana maaf na gaafatta? Ajaa'ibuma egaa. Maal jira? Kita dubbista waan ta'eef natti himee waan argite bakka Yesuus naaf dhiira, Yesuus naaf ergamaadha, Yesuus naan nama. Atoo Yesuus siif dhiira moo dubartii? Dhiira kan jiru quraana moo ngela keessa argite? Deebista hin deebistu? Hin beektu Yesuus waan ta'e? Hin deebistu abadan. Peenteen gaafa na bira dhufte wallaahi akka nama sa'a guddi malee gaafii takka hin deebistu. Mucaa tana moo xiqqoo takka hin gaafadhe. Yesuus akka keetii dubartii moo akka kiyyaa dhiira? Akka Abuu Mu'aazitti dhiira moo akka keetiitti dubartii? Wangeela irraa argitee naga ilaa waan na ajaa'ibu tokko. Wangeela isaatti furteessee dubbista. Zara bakka cufadhu Zara ta'e nagaa rafe Zara dhiisi feliis nan aarsini dhiisi. Lagaan siif haa ta'u.